السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما بكمو مجلس الأعلان ummata islaamaa bakka bu'a jedhamee dhaabbate waggaa dheeraadhaaf hojjetaa ture. Ummanni muslimaa tokkummaa dhabuu isaatiin yeroo adda addaa keessatti miidhaa hedduutu isa irratti gahaa ture. Bara 1332 akka Awurooppaatti waggaa 700 dura Sheekh Abdullah Zayla'ii kan jedhaman aalimni biyya keenyaa musliimoota Ethiopia irratti keessattuu mootummaa islaamaa sultaaneeta torba irratti dura hadiyyaa irraa jalqabee dabareedhaan tarkaanfiin jara irratti fudhatame nama hedduu fixee masjidni hedduun diigamnaan baqatanii gara biyya Misraa deeman. Biyya Misraa biyya Gibxii deemanii masaraa mootii Gibxii keessatti barreessaa seenaa kan ta'ee ture Shahabuddin ibnu Fadlullahi al-Umarii nama jedhamutti waa'ee musliimoota Itoophiyaa itti himanii kitaaba isaa مسالك الأبصار في ممالك الأمصار كتاب jedhamu keessatti waa'ee islaamaa Itoophiyaa yeroo dubbatu akkamitti mootummaa islaamaa torba dabareedhaan rukutamaa akka kufan haasaa rakkinni jaraa jedha tokkummaa dhabuu jaraatii jedha tokkummaa mazhabaa khilaafat ture Hanafi Shaafi'i jedhaa wallalu gosaanis sabaanis wallalu sababa kanaaf kufanii jedha torbuma ta'uun jaraallee mootummaa jabaa tokko ta'uurra torba ta'anii torba ta'uun garuu dabareedhaan rukutamuu fide malee ciminan finne jechuudha. Kitaaba bara 1336 irratti barreeffame irratti kana dubbata. Achiin booda yeroo laallu seenaa islaamaa Itoophiyaa keessatti miidhaan hedduun muslima irratti qaqqabe Imaam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghaziis qabsoo godhe irratti alanni gara ittisuurra haleelanii injifachuutti akkamitti deebi'e yoo jettan ilaaltan muslimoota gara tokkotti deebise. Tokkummaa keessa humnatu jira, tokkummaa keessa injifannootu jira. Ummata muslimaa walakkaa biyyattii kanaa ta'u tokko ta'uu dhabuu isaatiin haala adda addaatiin mirga isaa kabachiisuu irratti eenyummaa isaa kabachiisee jiraachuu keessatti humna godhatee biyya kana keessatti sagaleen isaa dhagahamee fedhiif biyya irratti abbaa biyyummaa irratti wanni inni qabu bakkaan gahuu kan dadhabame tokko ta'anii wal hubatanii hundumaafuu abbaa nama ta'uu dhabame. Haala kanaan amma seenaan namoota adda addaatti amaanaa kennaa dabarfate amma immoo seenaan bara keenya irra jira jechuudha. Hundi keenyayyuu itti gaafatamna hundi keenyayyuu wajjanne waan gaarii fidu otuu wajjatin itti gaafatamu waan kanatu dhufuu danda'a jechuudha. Akkuma beekamu baatii torbaan dura majlisa alaalaan akka haaraatti yeroo ijaaramu majlisa irra namoonni dhufan ulamaa 26f boordii nama torba federaala irratti yeroo dhufan namoonni kun ummataaf hojjechuu danda'u garaagarummaa laalcha jiru kana tokko godhanii biyya kana hoogganuu danda'u jechuudhaan dhufaniiru. Haala kana irrattis bakka kana qabatanii sana duras waan irratti mari'ataa turan waan irratti haasa'aa turan waan akka koree jijjiirama dhaabbootii muslimaa nama 9 qabuun waan hojjetamaa ture. Tokkoffaa caasaa majlisaa haaraa kan qophaa'ee irratti mari'achuudhaan waan kana raggaasisanii mirkaneessanii gara hojiitti galchuu. Lammaffaa majlisa jabaa godhanii haala seera biyya kanaatiin dhaabuu. Sadaffaa tokkummaa hawaasa muslimaa waliigaltee ulamaa qophaa'ee sanada sana irratti mari'atanii kanas mirkaneessanii hamma dakaatti kana gadi buusu. Afraffaan immoo bara ce'umsaa baatii 6 kana keessatti majlisa hoogganaa majlisa haaraa filachiisanii jara bakka gadhiisuudha. Kana keessatti ulamaan caasaan ulamaaf caasaan bulchiinsaa jedhamee bakka lamatti kaa'amee ture. Ulamaan ummanni jara filuu hin qabu ulamaatu wal beeka
sadarkaas qiraatis hammamirra jiru jaratu wal beeka ulamaa ummanni filachuun qabu ulamaatu wal filachuu qaba eenyunni ulamaan sadarkaan ulamaa maalii kan jedhu irraa kaase haala kanaan jarumti caasaasaa hojjetanii ulaagaalee barbaachisu hojjetanii gara kanaan filannootti seenuu jechuun jarri kana keessan seenanuu jechuu miti maalii fi ulamaa biyyi keenya qabdu hedduu keessaa namoonni murteessaan as keessas jiru bakka ulamaa kana keessatti hundi keenya iyyuu deemnee nama biraa finnaas yoo jennee waan rakkisuus qaba haa ta'u malee caasaa ulamaa haala kanaan filannoon hagaggeeffamu jedhanii caasaa ulamaan ittiin filatamu waan barbaachisaa ta'e kaa'anii akka deeman ummanni kaan immoo filannoo majlisaa keessatti dakarraa kaasee masgidarraa nama isa bulchu filatee akka itti majlisni kun caasaa ulamaatiif caasaa bulchiinsaatiin akka deemu gochuu barbaachisa jedhamee dhufeera eega kun ta'een booda majlisni naannoos haala kanaan boordiif ulamaa irraa dhaabbate eega boordiif ulamaa irraa dhaabbateen booda immoo majlisni naannoos haaluma kanaan yeroo ce'umsaa keessatti waan hojjetaa deemuu qabu hojjetaa bara ce'umsaa kana karaa nagaatiin wanni hundinuu akkasirraa yaadamee kaa'ame jechuudha haa ta'u malee baatiin jahaffaa dhumee torbaffaanis yeroo dhumu kana keessatti amma majlisni naannoo Amaaraa majlisni naannoo Tigraay hin jijjiiramne Finfinnee keessattis majlisoonni caasaa kifla katamaa irra jiranu hin buunuu jedhan waan tokko inni hojjetame hin jiru jechuudha gara biraatiin immoo ulamoota jiran keessattis ala wal arganu akka nuuf ullee dhalaallus tokkummaa qabnaa waliin jirraa jedhama walii galleerraa jedha haa ta'u malee alarratti qoba-qobaatti rakkina dhagahamaa rakkinatu calanqisa waan kana ummata tutuu gad hin bu'in tokkummaa kana hojjechuun waan eegamu waan barbaachisaa nu gaafa duraa sanas har'as kan isinitti himu majlisa keessa koree fala barbaaduu keessa namoonni turre nama sadi taanee majlisa keessa namoonni koree jijjiirama dhaabboota islaamaa keessa seennes majlisa kana keessa seenuudhaaf nu fedhii hin qabnu turre haala adda addaatiin ammas yaanni kan ku'an achumarran jira garuu majlisa kana gargaarree akkamitti cimsinaa kan jedhu hundi keenya iyyuu maal gochuu qabnaa jenne yoo wal himataa teenye yoo wal balaaleffataa teenye biyyi keenya rakkina hedduu qabdi haalli keessa jiru muslima irratti wanni qaqqabaaru buqqa'insa ummataa irratti namni wal ajjeesuu keessatti waa hedduu deemaa jiru kana irratti mazhabaanis haa ta'u gosaanis haa ta'u haala adda addaatiin yoo waatti dabalame irra caalaa hunduma keenya balleessa irra caalaa immoo yeroo masgidoonni dabareedhaan miidhaan irra qaqqaba naannoo Amaaraa qofatti masjida 35 keessa masjidni 21 mootummaa naannoo Amaaraa keessatti gubate inni kaan diigamuu qofaa miti inni kaan ammallee utuma ijaaramiin taara namni hedduu waa'ee masjidoota eengaddaa mootaa qofa yaadata masjidoonni isteetti diigaman ammallee ijaaramne waggaa tokkoon dura ala sanas farankaa walitti buufnaa kana goonaa miidiyaa irratti booda ka'e achumaan dhukkaanfame ammas masjidni sun hin diigamne cilgaa qofa keessatti masjida 21 sana keessa masjidni 10 cilgaa keessa jira kan diigame deebifanii ijaaramne Bishanaa keessatti boombiin masjidatti darbatamee lubbuun nama lama darbe furmaata warri kana dalage kanaa jedhamee seeratti dhiyaatee wanni tarkaanfiin fudhatame hin jiru masjidoota diigaman keessaa masjida 2-3 ijoolleen biyya arabaa jirtu garee WhatsApp ijaarte ijoolleen naannoo Amaaraa jechuudha dubartoonni farankaa walitti buusanii masjida 2-1 ijaarsisuu jalqabanii jiru garuu warri kana diigee ala kun diigamu warri callisee ilaale mootummaa naannoo Amaaraarraa mootummaa federaalarraa haa ta'u wanni kun haala kanatti dhaabbachuu qaba majlisarraa haa ta'u ejjennoon jabaan qabatame waa'ee masjida mootaa qofan dubbannu hundumaa dubbachuu qabna nus farankaa walitti buusuu hin qabnu warra diigee mootummaa sanatu ijaaree guutummaa guutuutti ummata isaa meekana bakka buusuu qaba malee jarri hin diiguu nu farankaa walitti qabaa ijaarraan waan deemsisuu miti jechuudha kanarraa kan ka'e haala kana keessatti
akkam goonee rakkina kana keessaa baanaa kan jedhu ilaaluu qabna. An salafiidha, suufiidha, ebaluun seene, ebaluun na jala hafe, nama keenya baay'ate jaratu akkana ta'e jedhaa walitti quba qabaa yoo deemne ummata muslimaa balaa keessa buusuu dandeenya. Ummata muslimaa hin jaaltan ulamaa ta'uu keessan nan kabaja, namoota gurguddaa ta'uun keessan beekamaa. Sadarkaa qabdanuus waa tokko shakkii hin qabu. Haa ta'u malee akkamitti wal gargaarree jijjiirama kana finnaa kan jedhu irratti wal gargaartanii akkamitti waan barbaadamu kana sirreessitu jechuu irratti otuu waliin hayaa'in, otuu waliin sodaatin ulamaan 26 majlisa federaalaa keessatti boordii taatanii dhuftan sagaleen keessan waluma qixa. Tokko gaara bahee tokko gadi bu'ee wal sodaattanii wal hayaatanii yoo waan barbaachisaa ta'e ummata islaamaa mari'attanii as gadi hin baafne booda rakkisaa ta'a jechuudha. Isinittis nurrattis ummata irrattis akka seenaatti waa hedduu dhufuu danda'a. Kanaafuu akkamitti kana keessa ceenaa yeroo dhihoo keessatti torbii lamaan dura majlisni federaalaa biyya Dubaay walgahii nageenyaatti deemtanii achirratti ejjennoo qabattanii murteessitanii dhuftanii miidiyaadhaan dhageenya jira. Kana keessaa baatiin 6 waan dhumee jiruuf yeroo hafe keessatti waan hojjetamuu qabu silaa utuu hojjetin hafne sana hojjannaa jedhameera. Yoom wanni kun dhumee gara filannootti seenamaa ammas ifaa miti jechuudha. Akka immoo walgahii sana irratti mari'attan yoo dhageenye namoonni tokko tokko baatii 6 dabalannuu, namoonni tokko tokko baatii 8 dabalannuu, namoonni tokko tokko waggaa tokko dabalannuu, namoonni tokko tokko eega filannoon mootummaa dhumeen booda ilaallee ala sana murteessinaa yaada akkasii dhageenyeera. Haqiiqaa sirrii mitiin jedhaan kanuma tokkotti. Maaliif warra majlisa ergasii waan ittiin balaaleffanne keessaa tokko ofumaa jaraatti ofii daddabalaa ta'an bara 1996 filannoo godhama warri 92 filannootti dhufe jedhamee yeroo qaabamu sana keessatti bakka sana gadhiisuu barbaaduu dhabuurra baagumee 3 walgahii godhanii seera ittiin bulmaataa majlisaa filannoo waggaa 4 kan godhu sana waggaa 5 goonee jedhanii seera bulmaataa jijjiiran. Waggaan 5ffaa 97tti dhufa ture. 97 immoo dhufnaan filannoo biyyoolessaa mootummaa deemaa jira. Yoonus filannoo goone hin ta'u jedhanii dabarsan. Barri 98 dhufe. Biyyi immoo filannoon booda jeequmsa keessa seente. Ammas haalli biyya akkanatti waan jiruuf waa'ee filannoo naasofnu haa dabarfatu jedhanii hamma 2001tti itti fufanii 2001tti immoo jarumti wallalanii warra rakkisnaan mootummaan hundumaa kaasee majlisa Ahmeddin Abdullahi calloon hoogganamu fide jechuudha. Achiin booda immoo jarris gaafa dhufan miidiyaa irratti ummataaf maaltu ibsame waggaa tokkoof walakkaa keessatti majlisa ce'umsaa ta'anii waan barbaachisaa ta'e godhanii filannoo gaggeessanii bakka gadhiisuu jedhame. Uummannis hin dagate jarris beekaa callisanii waggaa tokkoof walakkaan hafe 2001 kaasee hamma 2004 isumaayyuu 2004 qabsoo ummataatiin waan dhufeen filannoodhuma waan fakkaatu wayii 2005 itti godhanii nama ofii keewwatanii jechuudha. Warri sun ofii daddabalaa taa'uun jaraa sirrii miti jennee akkuma balaaleffanne inni kunis akkasumatti deema jechuudha. Yoo bicate majlisa caasaa naannoo hundaa walitti qabamanii wanni kun akkam haa ta'uu yeroo kenname keessatti sababa kanaaf hojjechuu dadhabni akkasumas immoo namoota murteessaa ta'an ummata keessaas walitti qabamee waan kana nu mudate ammaan booda hojjechuudhaaf kutanneerra akkama ta'u jedhanii mari'atanii walii galteedhaan shubhaan otuun uumamin gaaffiin biraa otuun ka'in walii murteessanii baatii tokko keessa xumurree 2 keessa xumurraa 3 keessa xumurraa kaa'ame ifaan ifatti kaa'amee itti deemuutu barbaachisaa. Haa ta'u malee akkuma sila jedhe callifnee yeroon keenyu achi habunno yoo jedhame siyaasni biyya kanaa waan beekamuu miti waa hedduutu dhufuu danda'a. Amma waa hedduu dhufaara. Otuu awaajiin majlisaan bahin
otuu filannoon hin godhamin otuu caasaan sirraahee ummanni majlisaa waliin tokko hin ta'in yoo filannootti deemnee filannoon booda yaadna jenne sodaa hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu biyyumti filannoodhumti hin jiramu hin jiru gaaffii ta'aa jira. Maaliif ahwaalli guyyaa guyyaadhaan waan dhalataa argaa jirra jechuudha. Haala kana keessatti tokko taatanii waliin mari'attanii wana nurraa barbaaddanuus isin bira dhaabbanne baaffii muslimaa kana kamitti sirreessinee deemnaa kan jedhu irratti laaluutu isinirraa eegamaa. Gara biraatiin biyyi keenya haala isin ammatti keessa jirtu keessatti rakkina hedduutu dhalataara. Akka nama amantaatti akka nama biyya kanaaf furmaata qabu tokkotti ulamaan ofii tokko ta'uu miti ummata kan tokko godhe akkamitti rakkina biyyaa kana jaarsa ta'e hiikaa kan jedhu irratti hojiin isinirraa eegamu hedduu jira. Akka muslimaatti hunda keenya irraa wanni eegamu jira. Wal hubadhaa, wal gorsaa, wal bira dhaabbadhaa, bakkeetti tokkummaa keessan mul'isa. Majlisa keessatti waan barbaaddan otuu waliin sodaatin hayaa otuu waliin godhin dhugaa jiru walitti dubbattanii tokko taatanii gabbahuuti isinirraa eegama. Haala kana irratti jajjabaadhaan jedha. Ummannis isintu kana nu godhee isintu warra kana nutti fidee jedha. Haala nu laalleen namoota murteessaa dhufan jennee amanna. Haala kana keessatti yoo dhugaadhaan ummata dhaabbachuuf tokko ta'uun argame akka boordiittis nama majlisa hanqatu miti warri dhufani akka ulamaattis ummata muslima kanaaf nama furmaata kennuu danda'utu achi keessa jira jechuudha. Kanaafuu waan kana akkam hagoonu kan jedhu irra dhaabbattanii wanni kun takkatu dhumee furmaata argate yeroo hunda waa'ee majlisa haasaa adeemuunu sirrii miti. Al tokko waa'ee mana barumsaa ijoolleen keenya salaata jedhamtee ari'amti. Ijaaba uffatanii rakkina bara dheeraati. Akkasumas waa'ee masjidaa hedduutu jira. Masjida hedduun kun miidhamuun tokko taanii dhaabbachuu dhabuu keenya keessatti. Masjidni 35 amma gahee otuu tokko taanii caasaa qabaannee wal quba qabaannee masjidni Harargeetti naannoo Daaroo Labuutti aanaa hawwii guddinaatti diigaman warra waaqeffataadha. Guyyaa sana dhagahamee ajandaa ta'uu qaba ture. Maaliif masjida tokkotti bu'amnaan callifamee ilaalamuu hin qabu. Garuu baatii tokko eega tureen booda dhageenya. Diigamanii masjidni sadii ummanni hidhame walitti waan ta'anii waan akkasiitu jira. Kanarraa kan ka'e ammas akka masjida irratti tarkaanfiin fudhatamu kun ittiin fufne waan jiru kana majlisni Oromiyaa qobaatti baadhate taa'uu hin qabu. Walii birmachuu, wal bira dhaabbachuu, waliin rakkina muslima kamirratti dhufu yoo wal bira dhaabbanne malee qobaatti kan Oromiyaati kun isin ilaallatu kun amma kan naannoo Amaaraati muslima bira maaltu dhibe amma akka jedhamu kanatti yoo dhufne bakka muslimni lakkoofsa jaraa hir'atu irratti miidhaa hedduutti jararra gahuudhaaf deemaa jira. Isinittan dheeresse dhiifama waan nan dubbachuu qabuufan dubbadhe malee sadarkaa keessaniin namoota ulamaa gurguddaa akka keessanii walitti qabamee jiru kanarratti waan kana dubbachuun barbaachisaadha jedheen amanee haa ta'u malee komiis muufannaanis yoo jiraate furmaata barbaaduu irraa badiinus yoo qabaanne walumaan akkam goonee kanaaf irratti sirreessinaa kan jedhutti dhaabbachuu qabna. Nus taanee isin ammas irra deebi'aa ummata Islaamaa Itoophiyaa fedhiisaaf dandeettii isaarra hin caallu. Kanaafuu fedhii ummata Islaamaa fi Islaama biyya keenyaa irratti sana dursinee deemuu qabnaan jedha. Galatoomaa. Assalaamu alaykum.